Jaalatamaa obbo Jawaar Mohaammed kabajni isinirratti haa jiraachuu jecha baga nagaan gara maatii keessaniitti nagaan dabalamtan nuuf jiraadha ammallee gammachuu guddaan nutti dhagahame. Obbo Hamzaa Booranaa, Obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas warreen qabsoota Oromoo taatan kan jala jirtan marri keessanuu baga nagaan gara biyya haadha keessaniitti gara uummata haadha abbaa keessaniitti baga nagaan deebitan sin jechuun barbaada. Armaan boodas kan jirus waan maraayyuu nageenyaaf badhaadhinni kun isinirratti haa jiraatu jecha baga nagaan maatii keessan wajjin jaalala keessan fayyaa keessan wajjin gara maatiitti nagaan dabalamtan. Kana booda qaamanis wal arganii wajjin haasa'uu hin dandeenya. Jabaadhaa abdiin kutinaa wanta kan sodaatinaa.